السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو تياسك ومولين بينهم تجودين وعبراتي نتين ولو ولنيسا برنا لكيسا برقو يا جماعة دبر كيسا شيخي وانو تنحببني غرادا نغلي بوين بوچيسي سينا برميكا الدنيا دچيسي يرو إجان نوركو إبمان لولاسي يرو إجان نوركو إبمان لولاسي غران نبنديسي إبمان لولاسي غران نبنديسي برديرا درا وان إسام مدته كاميرا ورابون سجلين دور كمته إجتي في تاتن وان إسام مدته وان لا يونامت تنشيها بوجته هوجا إني هيمو أنون غران نهرافته أكا نما غافس جرو بنتي فكاته أكا غافس نما جرو نتو فكاته osoo gaafas waan dubbanne qalamaan qabatte arra irraa odeessite jedhee bar mata duree irraa nuuf tuttuqaa bar irra nuuf kute seenaan sheenaa taate yoom waa akkasii hafte akka aduun ifaa dhiite kuno alhamdulillahi arra nuuf bariite seenaa hambaa taate laliftee mul'atte seenaa hambaa taate laliftee mul'atte. شيخ جمال علي كان هنكم لفكي موتي علمو نما انكرا قبصودا بر أبا قيروتي شيخ جمال علي عبد الله جراتا مقالا علمو موديتي مقالا أنافرن قلو مقالا درري دواتي مقالا أنافرن قلو مقالا درري دواتي هيو في دي هذا بحر علميتي قوسي سامي آوا لبون يوم جلاقو سفيتي قرآن بحديثة تفسير فقيدة نحو في صرفي في منطقة أصول علمي فرائدة توحيدة في إملاء شيخ جمال علي اسمه بنا بربادة برنوت عنيس خوتو بيبيايدان خنسمون قوتن تيدا نما أكنان كتاب الدادة تبسون بيت كمودا يو جرى أركتي غافتي akkaataa itti gonfatan bar ilmii beekumsa nama waggaatti kitaaba 500 dubbisuudha Sheekh Jamaal Aliyyi jechuun bar kunoo isa kana qofa osoo hin ta'in sheekhi waan irraanfatu waan arra dubbise ilaa hamma umri isaa guutuu waan takka dhiisiiti xiqqoon irraanfatu qababar dandeettii addaati nama guyyaa tokko wal bareen maqaa isaati waan hin irraanfatu hanga dabuyyotaa duratti tunis dandeettii addaati rabbi isaan badhaase abigaanarraa atis yaa qeerroo oromootiif hottu yoo feetellee gama fatwaadhaatiin ammayyoodhuudhaan deema wal simsiisee yeroo fi kitaabatti namni ariyaadu ni qaba jedheeti ilmii akkanaati Sheekh Jamaal Aliyyi kunoo isa kanaa bari na cinatti Sheekh Jamaal Aliyyi kunoo isa kanaa cina bari na cinatti sadarkaa tokkoffaadha beekumsa isaati hayyummaa isaa laalee nama meeqaan madaalee barbaadeetiin qabe abbaa isa caalee maqmaaqsaa fi hibboo afoola adda addaa sheekni bar kitaaba jechuun ni danda'ama sheekni bar kitaaba mana kitaabaatiilleedha jechuun ni danda'ama nama jecha daqiiqaa tokko keessatti maqmaaqsa 19 maqmaaqa haareetti kan irra hin deebine waan jedhe duraanitti haareyumaan as ba'a sekondii fi daqiiqatti haareyumaan as ba'a sekondii fi daqiiqatti ani waa hin garree dandeettii kanaati hedduun dinqisiifadhe wallaahi Sheekh Jamaal Aliyyiiti rabbi itti haa hidha'uuf tana caaltuu hundaati rabbi itti haa dabaluuf tana caaltuu hundatti umrii nu dheereessee Sheekh Jamaal Aliyyiiti ani waa hin qabu hanganaa olitti yaa rabbi yaa mootii jechoonni kootiqqaa feetiin narraa guutii umrii naaf dheereessi hunda khayrii irratti burii naaf tursiisi Sheekh Jamaal Aliyyiiti burii naaf tursiisi Sheekh Jamaal Aliyyiiti daadarkoynee qalbii daadarkoynee qaa hufnee cabuu jilbaa abo rabbi nu naanisu khayrii karaa labbaa gaasa fitachiisee nutti hin dhaamsin labbaa nu jidduu haafuun wantu fiif wajjibbaa nu jidduu haafuun wantu fiif wajjibbaa jaalattus jibbitus awwalooti asirratti lakkisaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa marti keessansa takbiir Presiden hadir Buddha kala defana kala tira gaba Syekh insyaallah asyik dapat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سلامتا سنين جيبودان أسويني وبليسي خيا سرتي أسوي دوان أسوي نمار كابتشي ساتي فانا رمو تكجان انت لسربا بيتي وقا وين ما بيتي جانين سربي أركابة دا جنبوت متو يونا هركابة دي إسا اتقافة تماملي أنا متيه جوغية بلين كينيا بكي أرى يجنو في بكي خلي يجنو اللي ندى أكا خلي أكا أرى يولا اللي أكي فولدرا اللي ولنا مقابة تيسا أكلي نمرت غرفما قواني فرت غرفما أجل هذا بيجتين يخيس جرتيو لالي وما دبتني في وما ديسني اللي نما ولا الجسا ربي بيجتين يبي نجا ربي نوهاقولو آمين بيجتين ربي نجا نوهاقولو آمين أمة خير ربي ولدت نوهاقابو آمين أمة خير ربي نوهاجبيسو آمين خنقليني في اللي ربي هاقل شوف آمين أمة خير ربي خنقليني اللي ربي هاقل شوف آمين ربكو أمة خير رجيرت ربي الرهاجي جيرو آمين وهندو أنا بيخا أنا توركاك أبا وصونتين رب ماتو جيجيرما وهند رب ما فدا قرو ربي جيجيرما فدا سبب خسبب ستو أبارا أكسيمتي جيجيرما جنده خاكا بيهو خا الدنيا لين نوف بيته نوف دقيسه نوف للبا ترانسان خران اللي دفين درانيس لا يوتي متي دعاء في دعاء دان دفين خان دعاء تقولي خان اتدوئي خان اتبيا به خان قامني تيرتيتي جيجيرا موني جام كن دفه جيجو خناف وان أكسيتي لفاتي قدو سنين دفه سن أكا خرار رابيتو سنفينو أكا نور عيرتو اللين فينو ربين أكما سبحانه وتعالى قرآن ساخي سدبته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا موتي وأوندا أركاك أبو أبا فلسي موتمسا أبا فلسي تورا فلتا أبا فلتي ألقبدي أبا فلتي قبدا أمرين هندي أركا خير جرتي ربي القرآن خيس جيد بدسنتي أمرين هندي أركا ربي جرتي بيدين ربي خرطت الوهادي بسو أكجان لغا تكوغو غمدي تكوني رفتا تكوغو رفتا تكوني غمدا ليلك نهار غيرك نهارك ليل غيرك غيانكي ونسي غيا تكو فالكني خسيالكني مو تكو غيا داجان أدوي ربنا تنجم مجلسين آمين أدوي ربنا تنجم مجلسين آمين دينا خير نيابا خير ربنا تنجم مجلسين آمين كجا نفان رموتي منقدو نقام الماسيتو على هم قالا خيسا هم بالا أجا أكسر ربنا نقولين آمين على هم قالا خيسا مو هم بالا على أبوه من قرقودا خيستي مو أكاغرن خنقام ربنا نقوليني أربع قدا قلة هركة دوا قلة جينا بيجي أربعة بيتني مي أربع قدا قلة هركة دوا راقلة وما تكمل يجو ربي كسن تاسسين ربي كسن تاسسين هيرين تكوغا دفته هيرين دفتوسن في ده تورا لفاتي فدا هيرين سن دبور لفاتي نفيدي أركما جلا فدنان إسينو بيجي لا كم تيجي كدو أركاتي أركما كنا جلا خيسة إسون جلا فدنان أجمعانو إسينو بيجي تلا كم تيجي خناف أمته خير ربين جيرة ما جيرو خنا جيرة ما دوغارب بهاغودوف أكجا ما يسافر رموتي بوشي ديرا على نلاجا أسمع خير خنا راسينيف غلاجيجو بوشي ديرا على نلا ديرتي على نلان هنا في نيجو تيجي خناف
isin amma akka nama as jiruutti fakkeenyaaf biyya tana keessa biyya Masrii Kaayiroo warri jirtan maqaaf godaanaa yookaan baqataa fakkaattan malee biyya guutuutu as jira. Ulamaa isin keessa jira, hayyoota isin keessa jira, dargaggeessa ari'uu qabu, dheessu bahu, hawaan hojjetee bakkaan gahuu danda'u, hagaara cabsee diriirsuu danda'utu asitti wal ga'ee jira. Akkasuma manguddoo jira, hataa'ee waa muruu danda'u, hayoo rabbi kadhatellee namni arrin itti baatanii beeytanii mire gaafa kaan nabiyyichi tokko gaa kadhatu bar yaa rabbi karaa kee keessatti arri illee nabbaate silaa du'aayi ta'e waa sirraan dhabu je ka kadhatullee harkatu jechuudha. Manguddoon nu keessa jira, haawwaniin nu keessa jira, shamarraniin nu keessa jira. Haawwan jechuun akka addunyaatti namni yoo bifa kophaatti illee laalee ummanni islaamaa akki jaan izaa aradta an ta'rifa ruqiyya qoomin fanzur ilaa nisaa'ihaa jaa. Qaroommina hawaasa tokkoo, guddina hawaasa tokkoo, jijjiirama hawaasa tokkoo yoo laaluu feete dubartii isaanii ilaalii jaan. Maaliif akkas jaanni beeytaa? Hawaasni kun dubartiirraa wal ijaarama jechuudha. Wanni takka illee dubartiin malee hin dalagamtu, wanni takka illee dubartiif jecha malee hin dalagamtu. Akka waan namni jireenyi hunda dubartiin jiraatee wanni jiraatuufis dubartii jecha jiraatuutti. Maaliif yoo jettan lamaan islaamaa waa'ee dubartii hoggaa dubbatan akki jaan dubartiin nisful caalam jaan alama kanarraa walakkaadha. وهي التي تلد وهي التي تربي النصف الآخر walakkaa kaan kaafesan isii dehees isii leenjisaasi isiitu mana barnootaasi. Akkana jechuun hawaasa kana tolchuu keessatti, balleessuu keessatti, gootomsuu keessatti, hayyoomsuu keessatti, hiyyoomsuu keessatti, hayyoomsuu keessatti cufa keessattu gahee guddaa ta qabdu dubartiidha jechuu. Kana jechuun wanni akkana jiruuf hawaasa guutuu as jira jechuu. Shamarranuma biyya tana jirtu waa galiin dubbatanilleedha. Namni as jiru kunilleen isaanirra jiraataa jechuullee xiqqoo malee ni dandeetti. Durumaanuu akkana jechuun namni biyya teenyaa sun guututti biyya teenyaa as jiraa jechuun ni danda'ama jechuudha. Heddumina nama as jiru, qaama as jiru kana oguu laaltee ulamaa'ii jira, goototaa jira, qabsaawotaa jira, hayyootaa jira, dargaggootaa jira, shamarranii jira, haawwan keenyaa jira, manguddoo teenyaa jira, ulamaa'ii teenyaa jira. Namni hafani jira? Qaama hawaasaa guutuutu as jira jechuudha. Kanaaf qaamni kun isaanummaan kun asitti yoo niyyaa tolee harka ol qabee rabbi kadhatee jijjiirama fiduu danda'a jechuudha. Walii galee waan takkatti walii galan malee alaan galanii tana gaatan dur jaan dhageessanii jirtanii yoo walii galan malee alaan galanii warri ala bees alumatti hafa jechuudha. Kafacees akkuma faceetti hafa. Kanaaf biyyi teenyaa karaan isiin deemu jirtu karaa itti rabbi kadhachuu feesisu, karaa itti kaduraan faceellee yaadni adda adda ta'ellee tokko ta'uu feesisu, karaa itti kaduru wal arrabsullee wal faarsuu feesisu, karaa itti khazanni wali badelleen irra walii kutuu feesisu. Wanni guddoon akka islaamaatti, akka namummaatti, akka nama laaluu tokkotti yoon isin hime ilmi namaa kun addunyaa tanarratti wanni inni fedhu waa hundarra nagee fedha. Nama amma biyyarraa kana maaliif biyyarraa baateettee yoo gaafattee irra guddaan hawaan biraatii beelleen nagayaan dhabee jee himita. Akkasimi maal barbaade jechuun namni kun nagee barbaade. Rabbiin maqaa isaa 99 keessaa tokko kan inni maqaa isaa godhatee baafate nagee. Allahumma anta salaam wa minka salaam. Yaa rabbii khiyya ati nagaya nagaynilleen sirraa nama gaya. Salaam maqaa eenyuti? Maqaa rabbiiti mi? Ammas amantaan nuti qabnu tun amantaan islaam jedhamtun islaamaatu salaam irraa fuudhame moo salaamaatu islaamummaa irraa fuudhamee jedha ulamaan ugu haasa'u. Nagayaatu islaamummaa irraa dhufe moo islaamummaa tanaatu nagaya san irraa dhufe? Akkana jechuun islaamummaan nagayaa jechuudha. Walumaa galatti islaamummaa wanni dhufteef nagaya mirkaneessuudha jechuudha. Wanni kana jedhaniif kitaaba tokko akka jiru wanni amantaan islaamaatti ajaju hundi waan nagaya mirkaneessu. Wanni amantaan islaamaa irraa dhorkitu hundi waan nagaya balleessu. Mee amantaan islaamaa maal fa'aa irraa dhorkiti? Nama hamachuu,
nama arrabsu nama zallamu hijibu zinaa godhu hatu walganuu dilli shari'aadhaa dhorkitu sun maal akka nagayni hin banneefi jechuudha. Inumaa waan shari'aan islaamaa dhufteef keessaa oguu lakkaawan nagaya sani wanni shari'aan islaamaa dhufteef nagayumaaf dhufte shari'aan nagaya kana immoo nagaya amantaa eeguu nagaya dhiiga namaa eeguu nagaya shanyii namaa eeguu nagaya maqaa namaa eeguu nagaya horii namaa eeguu amma fakkeenyaaf karaa nikaatiin nikaa wal fuudhanii wajjin jiraachuu shari'aan wanni itti ajajjuuf akka ilmoon shanyiin qabne hortee qabne ta'eenyu galtiin qabne kan jiraanneef diqaalaa waan jaansan eeguuf farshoo dhuguu ni dhorkite shari'aan maaliif dhorkite nagaya aqlii teetii eegu akkana jechuun amantaan islaamaa asiin dhuftus achiin dhuftus kara feeteen dhuftee wanni isiin irratti qabsooytu amma wanni biyyi teenya dhabaa jirtu nagaya sadi jechuudha. maaliif nagaya kana dhabde yoo jettee gaafatte namni bilisumma barbaadna siin jedha bilisumma jedhan nagaya jechuun waan sunu bilisummaa jechuun nagaya hoggaa haasawan hayyoonni nagayaa bilisumma moo bilisummaan nagayaa nagayaatu bilisumma moo bilisummaan nagayaa lakki jari lamaan kun waan addaan hin baane nagayni jiraatu malee bilisummaan hin jiraatu bilisummaan jiraatu malee nagayni hin jiraatu jaan nagayni haara galfi jiruun tun gatiin qabdu waagaa gatii waan jaan bu'aa takkan qabdu yoo nagayni jiraate malee nagayaan maletti jiruu faayidaa takkan qabdu jechuudha. Nagayni wal jaalatanii tokko tahanii kabajaan nama jidduu jiraattee qixxummaan jiraattee kanaan jiraachuu yoo kun jiraate malee nagayni jiraachuu hin danda'u. Nagayaan maletti mas kun jiraachuu hin danda'u. Akkana jechuun afaan Oromootti hoggaa maayisitu manguddoon teenya keetu nagayaa fi qilleensa malee hin jiraatanii jaan yoo boolla qilleensi seenuu hin dandeenye keessa buute kam taata bakka nagayni hin jirretti yoo kam taata nagayaa fi qilleensa malee hin jiraatanii nagayaa fi qilleensa guyyuma booree malee hin beekanii qilleensaaf faalamee dhukkuba tokko dhufee namni mana hakimaa salfii guutee salfii qabatee hara seenuu dhabee maal qilleensaatu faalamee jaan nagayaa fi qilleensa hogguma booree malee hin beekanii jaan ammas nama nagayaatii fi nama gaarii fi nagaya bu'aa isaa guyyuma dhaban malee hin beekanii jaan amma nagayni dhabamu guyyuma nagayni dhabame san faayidaa isaa beekte guutaa numaa sitti hin fakkaatu nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiya sayya keessatti dubbatee waa'ee nagaya aguu dubbatu nagayni akka nama bahara keessa doonii takka waliin deemuutii je cufti namni doonii takkatti waliin deemu tokko jala ta'a tokko gubbaarra ta'a warri jalaas yoo bishaan waraabbachuu fedhe ha gubbaa kana bira dabreeti bishaan waraabbata yoo ha gubbaa kun aboo nurra deemtanii nun cinqinaasi nurra baatanii karaara nurra deemaan olinaa jee warri jalaa nutis maaltu nuun ga'e asii yoo urannee yoo doonii jalaan urate isaanii jalaan ursu yoo warri gubbaa aboon urinaan isaa numarraa yaa nu cinqaatuma asii waraabbadhaa jee yoo dhorkuu baate bishaan itti seenaa warri jalaatis ni halaakaman warri gubbaatis ha gubbaa hundinuu waliin halaakamanii akkana jechuun nagaya dhabuu fi harkachuun walumaanii duniyaa tana keessatti nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisatti hoggaa dubbatu wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa addunyaa tana keessatti fatanaa warra badii balleessaa qabu qofa hin tu'in ta waliin nama tu'itu san firraa eegaa jaa fitnaan hogguu dhuftee fatanaan hogguu dhuftee walumaan inumaa irra hedduu waan ajaa'iba isinitti ta'u hawaa balleessuun nagee beeti hamtu itti rakkata abbaa nagaa itti rakkata inni waa balleessee kutaa kanaa hidhama kanaa ajjeefama kanaa saamama qabeenya kanaa bada akkana jechuun kanaaf hawaasni keenya guutuutu as jira rabbi isaa kadhannu rakkina amma dhufaa jiru kana rakkina fuulduratti deemaa jiru kana rabbi nurraa hambisu nuti furmaanni arraan tana nuti qabnu hallal wahiid arabni juusun jechuun furmaanni tokkoffaan ta amma keessa jirruufis jiruu jireenya keenya fuulduraatiifis ce'umsa keenyaafis maaliif ce'umsa guddaa biyyaa dubbatan sanii miti ce'umsa isin bakkumarra jirtan kanarraa achi ce'uutu jechuudha namni kun kara jiraami bakkatti deemu way ga'e kanumaafuu hallal wahiidiin tokko ta'uu qofa gamtaan jiraachuu qofa
ogaa tokko ta'uu jaan gamtaan jiraachuu jaan namni tokko ergama biraa ka qabu waan kana akka ilaalcha haman laalee ka diinoonfatuu jira islaamummaa keessattiis qabsoo keessattiis hawaasummaa keessattiis dura an akka nama tokkootti waan inni itti amanu tokko ta'uun diiniyyan waqtisaadiyyan wajtimaaciyyan wa'ee qabsoonis tokko ta'uun amantaan tokko ta'uun diinagdee keessatti tokko ta'uun hawaasummaa keessatti tokko ta'uun qabsoo keessatti wahuma cufa keessattuu furmaata malee rakkoodhaa miti dawaadha malee dhukkubaa miti humna malee laafinaa miti waan ajaa'iba isinitti ta'u keessaa waan yeroo hundanatti dhageemu yeroo hundataniin dubbadhu tokko ta'uun osoo bakka biyyattis numa bareeddu inuu eessatti irra bareeddi gaafa alan gabbahan irra bareeddi kasi miti tokko ta'ee namni tokkummaan jiraachuun jechuun tokko ta'uun gamtaan jiraachuun osoo biyyattis numa gaarii nama waa xiqqoo nama keessaa bahee wajjin karaa seene kanaaf irra gaariidha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo hedduu namni tokko kophaa rafuu ni dhoorke tokko kophaa imaltaa'uu ni dhoorke keessaa dubartiin faan namallee rahimasii ka isii fuudhuu hin dandeenye wajjin malee imaltaa'uu ni dhoorke kuni maali hadiisaami hadiisuma namuu beeku dubartiin takka imaltuun bahin yoo rahimni isii wajjin jiraate malee rahima jechuun namni isii fuudhuun haraami yoo wajjin jiraate malee akkatti shari'aan ta'e mee qur'aana hadiisa ani waan ajaa'iba isinitti ta'u keessaa ijji namaatun akka gartii bakka gartii waan gartii kasi miti hadiisa qur'aana keessatti eega toohidaati toohinummaa sun tokkichummaa rabbiiti wanni akka tokko ta'uutti shari'aan jabeessitu hin jirtu wanni shari'aan akka addaan babahuutti balaaleeffattu hin jirtu tokko immoo tokko tahaa jechuun bidaa hajuus numa jiraa beekadhu innis ergama biraa qabaa ergaa uffatu qabaa dura nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih keessatti hoggaa dubbatu almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka bayna asaabi'ihi nabiin akkana qubasaa walit direet mu'minni mu'minaaf akka jaarmeyaati qubasaa walit direet akka jaarmeyni wal jabeessutti wal jabeessa akkana jee mu'minni as jidduu waan seenani kanarra wannum na qabnu jira mu'minni akkanaa jee nabiin gaafa iimaana keessatti amantaa keessatti diin keessatti akkasitti tokko ta'uun jabeenya taate duniyaa keessatti hoo gaafii ni qaba ta akhiraa ta boruutiif tokko ta'uu yoo nama fayyadde duniyaadhaaf jiruu jireenya asii kanaaf tokko ta'uun nama dararti moo nama fayyaddi nama fayyaddi inuma amma hayyoonni islaamaa akka jedhan alwaxda masiiru ribxi wal khasaaraa jedhan tokko ta'uun hundee tirfiiti tokko ta'uu dhabuun ammoo hundee khasaaraati khasaaraan bakki irraa dhuftu sen wa a'zamu asraari taqaddum fuuldura ce'uu tarkaanfachuu qaroomina jabeenya waan ja'an irra guddaan iccitiidhaa tokko ta'uudha yoo akkitti tokko ta'an nama dhibe malee kana namni sirrii mitiyyuu hajirullee natti hin fakkaatu yookaan anaa fi abalu tokko ta'uu hin qabnu yoo jee malee anaa fi abalu tokko ta'uu hin qabnu yoo jee malee tokko ta'uun a'zamu asraari taqaddum ta'uu namni didu hajirullee natti hin fakkaatu yoo gaa namni mataan isaa waliin daleeyne jiraati yoo ta'e malee akkatti amanan jechuun gama amantaatti yoo deebinees alwaxda amrun rabbaaniyyun walfurqa hadafun shayxaaniyyun tokko ta'uun ajaja rabbiiti adda babahuun ammoo haayoo yookiin karoora shayxaanaa yookiin gabroonfataati yookiin nama hireetee fudhachuu deemuuti maaliif jennaan farri tasun arabni kana adda babaasii irratti leenca ta'e quraana keessatti rabbiin hoggaa dubbatu aayata tokko ka suuraa waa'ee gabroonfataatii fi gabrummaan jiraachuu dubbatu keessatti akkitti namichi dursuun gabroonfatee jaa namicha tokko himee jechuudha taarika keessa seenaa keessa akka beekamaadha ganda baasee gosa baasee kuta baasee akkasi gabroonfatee jaa wajaalaa halaashi'a warra gandaati adda baasee masmara kanaan malee injifachuun hin danda'amu
khana didan malee injifatuunis hin dandeemu injifatamuunis kanaan malee hin jiru injifachuullee masmara kanarra yoo deebi'an malee hin jiru jechuudha inumaa ulamaa'in akkini jaan akkuma alwahda amru rabbaanii walwahda hadafun shayxaanii tokkummaan ajaja rabbii guu ta'u adda babaysi kaayoo shayxaanaa guu ta'u خير أما يسنيقالوا وبلاء يفسد كل صالح وطالح كل صالح من الأعمال بلاء وان وجيق القارين دبل ليستي ودببون إنجف النوس نبل ليستي بالسماس نبل ليستي ودي نبيات نبل ليستي تنا جنهم في يروتفون ملي واشوف بل ليستي ججو حتى لا مال نبل ليستي خناف علمنا ما أمت فطرة أكربين الرت أمي الإنسان اجتماعي بفطرته أكاد ربي نتوبة نمنخن حواسم مقبا نمني برا كلمة كينم تكون له تأبارا على تاو بوليسك أبا ديرك أبا حبوك أبا إيسمك أبا أخاك أبا أككوك أبا نمني أكلتي فيرك أبا نمرة اجتماع مرة حواسم مرة علمنا ما تقول لنا الدنيا تنبي دروم من دندي لا سلطان أبا تايتاك أبو هاتو أبا همنك أبو هاتو أباك أبينيا هاتو أبا بيكم سك أبو هاتو شيخ اللي هاتو لما كتابة تقرأ تصود بسواني نركي هيوتي شيختي وغنات بيتكاتي بيخا قبصو تي نمني حواسك ساتي وجين جيراني مخبالن قبني مخني بالن قبني كم نبريدا birattuun dhiyaatni si waraana mukni baala qabne baala kana barakani si waraanne godhaamire wanni sarra fokkotaan jirtu hawaasa wajjin ijtimaa'ummaan jiraachuun si bareechiti malee sin fokkistu jechuudha fixraan ilmi namaa irratti uumame kana namaa miti mee nama dhiisaa hayawaana yoo gad deebite bahaa'ima jechuudha beeladaa lafa tanarra yaatutan yoo fudhattee bineensa kana horii waan akkanaa kana yoo fudhattee cufti isaa ijtimaa'i yeroo takka takka suuraa yookiin viidiyoo akkanumaan laaltee barnoota sii ta'uu jira kan inni ergaa saniif hin kaayamin horii gaara galuutu leenca heddummaatee firraa dhorka leenca bineensa mootii gaaraa kajaansan leenca mootii gaaraatii miti kanaaf namaa miti hayawaanilleen ijtimaa'i yoo shimbirroo waan balaru kana makhluuqaata kana hunda yoo fudhatte ijtimaa'i hawaasummaan jiraatu wajji jiraata malee kophaan jiraatu maal beeka uumatti ka rabbiin itti uume akka ijtimaa'ini wahdaan quwwa wa baraka humna akka taate faayidaa hedduu akka qabdu itti amana jechuudha farda yoo laalta nama fardi halkana guuraf duyda wali galeeti kun fuulachi garagalee ta'a kunis waan asiin dhufaa irraa eega kunis waan asiin dhufaat irraa eega kanaaf akkanuma wanni nuti arra keessa jirru qabsoon wanni hundi masmara kanaan malee takka nama hin baaftu karaa nuun jiru sa as deebitee yoo laaltee maymaalis tokko jira arabni kijaan alkurra laa tulcab bishaksin jaan kubbaan nam tokkoon hin taphatamtu kubbaa hogguu taphatan nama hedduun taphatan malee tokko ni taphata akka ummanni keenya harki tokko kophaan shubbisu harki tokko ni shubbisa lamaa yoo wali dhufe kwa godhee shubbise jechuudha akkasuma tarraa hamtuudha ta xiqqashoo himutti illee nama dhibdu sirbillee yoo jalaa qaban tolaa jaa yoo nama jalaa qabuu baatan maraata ta'a namichi sirbu kun nama akkana godhatuma nama gara gaggalu kana godhatu namichi kun ni maraatee ta'a yoo jalaa qabde immoo maal ta'a sirbillee yoo jalaa qaban malee bareeduu jaan sirbaa jechuu kiyyaami beekigaa hin sirbinaa yeroon sirbaa jirtu amma sirbin waafee jira ani waan hin arke keeysaa waan hin arke kitaaba tokko irratti namni عندما يعمل الأخوة مع إخوة معا تتحول الجبال إلى ذهب بليا يوجد لقد حواسني يوجد هجتي غاري سنجر تكون زكاة دي بآجا زكاة دي بسنن دي بيسا وغرغرچو دن دي دغاسا وغرغرچو دن دي وان كيسا وغرغرچو دن دي ندي بي مون ديبو yoo adda addaa nammoo itti deeman gaarri gaaraa si hunda gahu jechuudha si hunda gahu si jalaa hun dubbatu kanaaf jara keenya aananitti teetu dhadhaa bahaa jaan aana yoo tite malee dhadhaani baha yoo walitti qabame dhadhaan sun keessaa bahuu danda'e jechuudha walitti qabamu ittitu jechuudha walitti qabamu jechuudha hawaasa keenya rabbi walitti haa itichu
hayyoota keenya rabbi walitti aayitichu ummata keenya rabbiin gar tokko haa deebisu wallaahi nurra addaatteet dhugumaan waan jiru laallee dubbachuu jira fuulduras laallee duduubas laallee akkam keessa jirrus laallee taarraa laalanii takalee dabartees odeeffatanii taburuutiif irraa qiyaafatan akkasii mitiire qiyaasa achirraa fudhatan kanaaf السر الحقيقي وراء كل نجاح iccitiin dhugaa jirtu milkaa'ina cufa keessatti ka qabsoos haa ta'u ka hojiis haa ta'u ka jijjiirama biyyaa haa ta'u ka daldalaa haa ta'u iccitummaan milkii cufaatu jechuu tokkummaa malee hin jirtu. nama waa dalagu rabbi sinaa godhu nama waa yaadu rabbi sinaa godhu nama mataa isaa ilmaan isaa warra isaa bira kutee biyyaaf tolu rabbi sinaa godhu mu'minni akka roobaa jaani akka roobaa ka bakkuma bu'etti heessumaa waqa nafa ajaansan roobni bakkumatti gabbu'ee nama fayyada jaansan rabbi sinaa godhu nama bakka deemtan hundatti aanii ollaasaa biyya isaa bira kutee tatti bu'e sanillee fayyada rabbi sinaa godhu akkasi du'aa tanaan isinii godhaa. فردوسي غيسن نجا وجرات نوتاسي يا رب فردوسي غيست وجنجرات نوتاسي دنيا نجا نوغودي آخرة نجا نوغودي نلتو نجا نوغودي بيتين نجا نوغودي يرجع غيس غيني نجا نوغودي شمرن كيني نجا نوغودي هاون كيني نجا نوغودي نودو تيني نجا نوغودي يا رب جرو جريني خيني نوتولشي يا رب جرو جريني خيني نوتولشي اللهم أصلح لنا ديننا التي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 ورنجا ولدي بربنا وعقلوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.